يعني قرم واني نجي نوتي diaspora warri dhufne kuni humnuma teenya tana sharafannee jiranna takkaa gabbaanee nama kadhannee hin beekne nametteeni Nasraa Gursum jaaniin tahudduu xaawulaa tuni wanni sa'a 24 tiktokarra live streamii oromoo fiin dubbadhaa boloote kaadhaa xuruq xaraqii fasaamiin dhuufuu gaddidhiisaa tiktokarra laxafamte gisee gubdee tiktokarratti tiktokarraa if luqqistee dalagaa if geessuu dhiiste wanni deebitee higa uummata rifijee qabiyyaa sadeessaa jiru waliin salfii seente sadaqaa kadhachuuf if qopheessiteef maali Nasraa Gursum joolleen ganda arabaa tareetu tagaalaa wanni Nasraa Gursum maxxansitanii balaaytii teenya Nasraa bira dhaabbannu biraan hafinaa jettaniif maali jazbaa hunda harree fi re'ee fi gaala warri eedan jazbummaa dhiisaatii maallaqa keessan wali qabadhaa guyyaa biyya isin darban akka if jiraachistan dubare biyya arabaa artan tanneen mana arabaa keessa dalaytan maallaqa keessa wali guduunfadhaa gaafa biyya isin darban akka waa qabaattan waa kaayachuun beeytanii ka isini dhufe isin sadaquma hoo ettaniini boruu yaaddattanii jazbaa Nasraa Gursum xiqqishoota akkallee higa xiqqishoota akkallee siqxexxee sin jiru rufujummaarraa dhufte warra achi jiru waliin hogga deebitee ati diaspora UN'n daalloot si goote Masriirra obloot si goote Jarmanitti iskuula qaraataa hirtaa iskuula hogga fixxee booda tiktokarraa farkistee humnateechi deemtee man sharafanne namatti xaawula goflola faayida takka hin qabdu jechuu baraate sadaqa kadhatta rifujummaarraa dhufte ummata jiru waliin salfii seente nuti gaafa akka keetitti oso UN'n oblood nu goote daallood nu goote oblood nu godhin lubbuu teenyaan eefii dhufne biyya faranjii dalaganneeti suuqamnee dalagaa hunda keessatti humna teenya sharafanne ayyoolee teenya gargaaruu turre yaa bada saqaa caantitti maqaa nama narrabsiisin achi deemi dalagadhu ana sheekh kana taa sheekh tokko